Kan dhaggeeffataaf daawwataa jirtan Keelloo Miidiyaadha. Nagaan keenya bakka jirtan maratti isin haa dhaqqabu jechaa oduu irraan isinitti hima. Salaalee Dharraa keessatti gocha jallataa ilma namaa irra gahaa jiru mormuun barattoonni yuunivarsiitiilee adda addaa hiriira ba'anii. Dhibbana ajjeechaan ilma Oromoo Darajjee Amaaree Tasfaa Tolaa jedhamu irratti gochi gara jabinaan guutame osoo mormii isaa billaan qalamuu miidiyaa hawaasaan qoodame uummata dheekkamsiisuun barattootaan mormiin eegaleera. Akka kanaan guyyaa har'aa jechuun sadaasa 21 bara 2024 mormiin hiriiraa fi lagannaan nyaataa barattoota yuunivarsiitii Oromiyaa keessaan adeemsifamaa ooleera. Odeessa Keelloon argateen barattoonni yuunivarsiitiilee akka Finfinnee, Kotobee, Wallaggaa, Haramayyaa, Amboo, Mattuu, Jimmaa, Bulee Horaa, Salaalee fi Asoosaa keessatti lagannaa nyaataaf mormiin hiriiraa gaggeeffamaa ooleera. Akkasuma barattoonni mana barumsaa Dirree Buraayyuutti argamanis hiriira gaggeessuu isaanii odeeffannee jirra. Barattoonni Oromoo ajjeechaan akka dhaabbatu gochisuu kanneessaan Oromoo irra gahaa jiru gaafatama qabaachuu akka qabuuf uummata isaaniif sagalee ta'aniiru. Ilma Oromoo meeshaa maleessa haala suukanneessaa ta'een waan Oromoo ta'e qofaaf faannoon ajjeefamaa jiruuf qaamni dhimmi ilaallatu dirmannaa taasisuu akka qabus gaafataniiru. Akkasuma ilmaan Oromoo alaaf keessaa uummata isaaniif sagalee ta'uu akka qaban barattoonni yuunivarsiitii mooraa garaa garaa keessa jiran waamicha dabarfataniiru. Akki uummanni keenya keessa jiru saalfachiisaadha akka jedhan barattoonni gocha qaanfachiisaaf gaddisiisaa ta'e kana osoo agarruu nyaata nyaannu jechuun lagannaa nyaataa adeemsisaniiru. Bakkeewwan tokko tokkotti mootummaan barattoota ajjeechaa suukanneessaa morman kanatti waraana babbaasuun dhaga'ame. Gochi raawwate kamuu namummaa nama jibbisiisu ta'e osoo jiru qaamoleen mootummaa ajjeechaa adeemaa jiru akka dhaabbatuuf barataa sagalee ta'e ukkaamsuu yaaluun gocha ajjeechaa raawwate tumsuudha jechuun fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa hedduun qeeqaniiru. Odeessa itti aanuun Salaalee Dharraa keessatti haati ilmaan ja'a loltoota faannoo 8 gudeeddaan irra gahe gadameessi bahee deebi'uu didee gidiraa akka argaa jirtu saaxilame. Kutaalee Oromiyaa bakkeewwan hedduu keessaa haleellaan waraanaa uummata irra dhaqqabuu irra deddeebiin himama. Bakkeewwan Oromoo dararaa argaa jiru keessaa tokko kataate Salaalee Dharraa keessatti wanti ilma namaa irra gahaa jiru akka malee qalbii namaa akka cabsu ta'uu gabaasni bahu saaxilee jira. BBC'n jiraattotaa fi namoota dhimmicha hordofaa jiran irraa odeeffannoo funaaneen akka balballoomsetti naannicha keessatti dararaan seenaa keessatti ta'e hin beekne raawwataa jiraachuu saaxilame. Jiraataa aanaa Dharraa gandaa Tulluu Guddaa jedhamu naannoo masjiida Sheek Huseen jiru tokko nageenya isaaniif jecha akka maqaan isaanii hin dhaamne BBC'n kan gaafatan uummanni aanichaa finxaaleeyyii Amaaraa baqatan 3,000 ol ta'an naannoo masjiida Sheek Huseen jiraatu jedhan. Jiraataan gandichaa kun hidhattoonni faannoo nama ajjeesanii bishaan keessatti gatu kadhannee reeffa fudhataa turre kaan osoo hin awwaalamin hafan jedhan. Oomishni keenya hunduu gubateera. Uummanni baqatee garatti ba'uu dhabnaan naannoo masjiida kanaatti walitti qabamuun akka waliin ofirraa faccisnee jiraannu goonee jedhaniiru. Isaa fi maatiin isaa Oromoodha. Intala isaa qallee suuraa isatti erginee akka sammuun isaa darbu goona jedhanii akka isa doorsisanillee jiraataan kun dubbatee jira. Jiraataan kun haati warraa isaa ukkaamsanii gudeeduu himan. Haadha manaa isaa loltoota faannoon gudeedamtee harka isaanii baafachuuf qarshii 10,000 kaffaluu isaallee dubbateera. Dabalataan Daani'el Gammadaa maqaa kara deemaa jedhuun kan beekamu irraa BBC'n akka odeeffatetti haati manaa Abbitee Abbabaa deessee reefuu ji'a 6 kataate haati ijoollee 6 abbaa warraa ishee sireetti hidhanii nama 8 ta'anii dabaree dabareedhaan gudeedanii jedhame. Haga ammaa gadameessi ishee akka gadi ba'etti jira ka jedhe yeroo teessuu deemtus rakkataa jirti jechuun dubbate. Ganda tokko qofa keessaa dubartoonni faannoon gudeedaman 21 jiraachuus Daani'el dubbateera. Jiraataan aanichaa BBC'n dubbise ammoo ji'a waxabajjii keessa hidhattoonni faannoo dhufanii dhukaasa nurratti bananii isa duras dhukaasa bananii uummanni qeerraa buqqa'ee gara masjiida sanaatti walitti qabamanii ture jedhan. Karaan ittiin achii baanuu hin qabnu ka jedhan uummanni mootummaatti iyyachuuf garatti baanu hin jiru karaa cufanii kan taa'u isaaniidha jedhaniiru. Mootummaaf ammoo odeeffannoo sobaa akka darbu godhu jaarsaa fi jaartii qabeenyi isaa jalaa gubatee baqatee gaara irratti walitti qabamee jiraatu shaneetos jira jechuudhaan mootummaaf akka odeessa kennan dubbatan. Oomishni hundaa kaan saamanii isaaf gubanii fixan waan nyaannu hin qabnuu jedhan. Hawaasni achi waxabajji keessa dhukaasa yeroo nurratti banan nama Abbaa Jaarraa jedhamu irraa harka muranii horii ittiin oofaa jedhanii dubartoota isaaniitti kennanii akkasiin harka namaarraa muranii gara marraa beetiitti agarsiisaa deeman jedhan jiraattonni BBC'n dubbise. Walumaa gala haalli Salaalee aanaa Dharraa keessatti adeemaa jiru gara jabeenya daangaa darbeen kan guutame ta'uu maddeen odeeffannoo karaa adda addaa himaniiru. Oduu keenya dhumaatiin gocha Salaalee keessatti raawwataa jiruuf falma walirraa hin cinnee geggeessuudha jedhe ABO'n ibsa baaseen. Dararaa saalfachiisaa guutuu hawaasa Oromoo irra gahaa jiru addatti ajjeechaa suukanneessaa Salaalee Dharraa keessatti adeemaa jiru balaaleffachuun
addi bilisummaa Oromoo ibsa baase. Balaa waraanaa kana jalaa ba'uuf falli olaanaan falmachuudha ka jedhe addi bilisummaa Oromoo uummanni nageenya isaa tikfachuuf falma walirraa hin cinne finiinsuudha jechuun ibsa irra baasee hubachiiseera. Ajjechaa suukanneessaan hidhattoota faannoo fi mootummaa PPtiin uummata keenya irratti raawwatamaa jiru yakka waraanaa ulfaataa fi hammaataadha jedha ibsa baa'u irraa ba'e kun. Ajjechaan suukanneessaa giddu gala Oromiyaa godinaalee Salaalee ona dharraatti uummata Oromoo irratti ta'e duula qindaa'aa finxaaleeyyii faannoo Amaaraa ofiin jedhu babal'ifannaa lafaa fi qe'ee qabeenyaa Oromoo saamuuf bobba'anii fi mootummaa PP waraana bilisummaa Oromoo ittiin loluuf jedhee faannoo ijaaree uummatatti bobbaaseen akka raawwatamu mirkaneeffadheeraa jedhee jira. Yakka waraanaa ifatti uummata keenya irratti ta'e kana addi bilisummaa Oromoo gadi jabeessee balaaleffata jechuudhaanis dubbate. Guutummaa goleelee Oromiyaa keessatti addatti bakkoota naannoo Amaaraan waldaangeessan keessatti yakki waraanaa ulfaataa fi hammaataan qindoomina faannoo fi waraana biltsiginnaan bulchiinsa murna biltsiginnaa Dr. Abiyyi Ahmediin durfamu jalatti ganna 6 darbaniif uummata Oromoo irratti akka adeemaa ture yeroo garaa garaatti ibsa baasuu isaas ABO'n caqaseera. Dhuma ibsa isaatiin gocha raawwataa jiru kanaaf furmaanni falmii walirraa hin cinne gaggeessuudha jechuun uummanni Oromoo falmataa akka of kabachiisu dhaamee jira. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa odeeffannoo narraaf qabanne kana fakkaata. Ka guyyaa boriin haga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.